Ashamaar kafuun daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii oduu keenya guyyaa irraa keessatti oduuwwan jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa qabannee isiniif dhiyaanneet jirra daawwattoota keenya kabajamoo wantooti haarofti AGM irraa isiniif darbanii fi akkasuma tamsaasa keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaan argachuudhaaf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa akkasuma page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoowwan guyyaa irraa qabannee dhufneetti isin ceesifna. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa sabboontota Oromoo gidirsaa hidhaa jiraachuu itti fufeet jira. Odeessi godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Ari'aa Gogoxaa ganda Qarsaa Gaalamaa fi ganda Xareetaa irraa nu dhaqqabaa jiru akka malee yaaddessaadha. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa poolisoota Oromiyaa baatii lama dura leenjisee kutaalee Oromiyaa hundatti bobbaasee gandoota kanneen keessa bobbaasuudhaan maqaa Paabaa'oo Abaa'oo deeggartan jedhuun qeerroowwan hedduun mana hidhaatti guuraa jira. Ganda Ari'aa Gogoxaa irraa nama 20 kan hidhan yoo ta'u ganda Qarsaa Gaalamaa fi magaalaa Xareetaa fi naannoo isiitirraayis nama hedduu mana hidhaatti guuraa jiru. Uummanni gocha mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin durfamu kanaan dallanee hedduu tokko aaraa jira. Uummanni mootummaan abbaa irree gocha suukanneessaa ijoollee keenya irratti raawwataa jiru kana mootummaan daddaffitti yoo hin dhaabin nuufi mootummaa jidduutti lolli guddaan dhalachuu mala. Kanaaf mootummaan hojii farra dimokiraasiitti bobba'e kanarraa akka of qusatu akeekkachiifna jechuun AGM'tti himaniit jiru. Akka maddeen keenya godina Arsii aanaa Sirkaa nuuf himanitti wanti yeroo ammaa kana ganda Ari'aa Gogoxaa ganda Qarsaa Gaalamaa fi magaalaa Xareetaa fi naannoo isiitti uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru waan hedduu nama yaaddessuudha. Nuti sirni keessa jirru kun sirna fiyuudaalizimii bara Haayila Sillaaseetii fi sirna Dargii sirna Miilikfaa nutti fakkaataa jira. Wanti keessa jirru haala yaaddessaadha jechuudhaan karaa toora bilbilaatiin nuuf himaniit jiru. Akkasii baay'ee ulfaataadha haalli amma namni keessa jiru godina Arsii aanaa Sirkaa gandoota tokko ganda Qarsaa Gaalamaa fi akkasuma immoo Ari'aa Gogoxaa fi akkas Xareetaa jedhamu keessatti wanni yeroo ammaa kana adeemsifamaa jiru baay'ee daran nama jibbisa. Akka kaleessaayyuu samoona kana ture argachuu hin dandeenye ture. Maal ta'e godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Gaalamaa fi Xareetaatti? Xareetaa akkasuma ganda Ari'aa Gogoxaa jedhamu keessatti jechuudha. Humnoonni tika mootummaa warroota ijoollee kanaan dura wayyaaneen ari'aa turte san ammas akkuma sanitti Abaa'oo deeggartanii shiftaa qallabdanii jechuudhaan qotee bulaa ijoollee akkasuma shabaaba ari'anii olii gadi ari'aatiin naannisaa qabaniitiin mana hidhaatti akkasuma ajjeechaaf reeboo akkasuma mootummaan immoo garmalee daran jira. Inumaa ganda Ari'aa Gogoxaa jedhamu keessatti daran baay'ee nama jibbisiisa. Kun immoo qabatama guddaa qaba. Konkolaataadhaan deemanii ari'anii naannessu yoo argame kan dhiyeesse argitan ajjeesaa waan akkanaati. Namoota jaarsota waggaa 70 fa'aatti keessa jira. Baay'ee daran nama jibbisiisa. Kan duraanii irra nutti cimee jira. Iddoo dhaloota keenyaatti eessa deemna? Kaleessas yoo boonnu, hadhas yoo boonnu, hadhas yoo tumamnu, yoo iraarfamnu mana keenyarra bakkee jirru nagaan akka hin jiraanne nu taasisaa jiru. Lakkoofsi namoota hidhamanii amma waliigalaan tilmaaman meeqa jedha? Amma ganda sanirratti nama 20 gahe. Ganda Xareetaa moo ganda Gaalamaatti? Ganda Ari'aa Gogoxaa jedhamu irratti. Ari'aa Gogoxaatitti? Nama 20 gahe. Kan immoo soqamaa jiru namoota hedduu kabadaniitiin biyyarraa ba'an kan naannoo biraa uummata isaan gaafachuu kan dhufan kan hidhaman fa'aatu jira. Gaafii tokko malee fakkeenyaaf Adaamarraa kan dhufan gaafachuudhaaf firoota kanneen kan hidhaman gaafachuudhaaf dhufan gaafii tokko malee qabaniitu ol seensisu bichaadha. Hawaasni akka hawaasaatti rakkoo mootummaan badhaadhinaa irratti godhaa jiru kana maal jedhaa jira? Kanumaayyuu sababni guddaa kan ta'e kanaafuu Abaa'oo deeggartanii mootummaa kana wajjin dhaabbattanii mootummaa kana wajjin hin jirtanii shiftaa qallabdanii isinuu mataan keessanuu shiftaadha waan akkasiitti wanni jedhamaa jiru. Waan dansaadhaan obboleessi kennaa yaada kana nuu kennuu keetiif guddaa galatoomi. Yaada keessanis qilleensa irra isiniif oolchina. Yaa galatoomi baay'ee nu galatoomaa jiraadha. Rabbi sinaa guddisu jechuu barbaada tolchaa keenya. Ayyaamiin galatoomi.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti iddoo masjidaa fi wiirtuun Islaamaa irratti ijaaramuun majlisa Finfinneetti dabarsamee kenname. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa bal'ina isaa square kaaree meetira 30,000 tahee kan masjidaa fi wiirtuu Islaamaa guddaan irratti akka ijaaramuuf yaadame guyyaa irraa hooggantoota majlisa magaalaa Finfinnee fi majlisa federaalaatti dabarsamee kenname jira. Iddoo amma hawaasa muslimaatiif kenname kuni gamtaa Afrikaa cinaatti kan argamu yoo ta'u masjidaa fi wiirtuun Islaamaa irratti ijaaramuuf yaadame maqaa Malik Najjaashitiin kan moggaafamu ta'uunis ibsamee jira. Sirna walharkaa fuudhuu kanarratti bulchiinsi magaalattii haaluma wal fakkaatuun masjidoota kanaan dura kaartaa qabiyyee hin qabneef kaartaa qopheessuun kennee jira. Masjidoonni kunniin kutaalee magaalattii 7 keessatti kan argaman yoo ta'u itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaa pirezidaantii majlisaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Amaanitti kennanii jiru. Masjidoonni kaartaan qophaa'eef kutaalee magaalaa Kolfee Qaraaniyoo kaartaa masjidoota 33 Nifaas Silk Laaftoo kaartaa 12 Aqaaqii Qaallitti kaartaa 6 Lidata kaartaa 3 Yakkaa kaartaa 6 Boolee kaartaa 5 Addis Katamaa kaartaa 5 Qirqos kaartaa 1 walumaa galatti masjidoota 71f kaartaan kennamee jira. Kuni oduu hedduu nama gammachiisudha. Waadaan kun kan galame waggaa kana ji'a Ramadaanaa keessa. Yeroo sanatti muftii Haji Umar Idris lafa masjida guddaa akka Afrikaatti sadarkaa qabu itti ijaaruu akkasuma wiirtuu Islaamaa guddaa of keessaa qabu itti ijaarannu akka kennamuuf muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafatanii turan. Yeroo sanitti muummichi ministeeraas lafa kana akka kennamuuf waadaa galeefi ture. Haaluma kanaan kinootii guyyaa har'aa lamni bal'inni isaa iskeer kaaree meetira 30,000 ta'u kun kennameeti jira. Kun oduu hedduu nama gammachiisudha. Ummata muslimaa hundaafis gammachuu guddaadha. Lafa kana malee ammas lafti kaartaa kan hin qabne masjidoonni kaartaa hin qabne 71 kan kaartaa argatan ta'uu oduu kana keessatti caqafamee jira. Ummanni muslimaa hunduu baga gammannee jechuu barbaadna. Haalli weerara vaayirasii koronaa torbee lamaan darbe keessa mul'ate kan baatii lamaan darbanii caalaa yaaddeessaadha jedhame. Tatamsa'inaa weerara vaayirasii koronaa torbee lamaan darbe keessa Itoophiyaatti mul'ate kan baatii lamaan darbanii caalaa yaaddeessaa ta'uun Ministeerri Fayyaa beeksisee jira. Haala waliigala tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa waloo kennanii jiru. Torbee lamaan darbe keessa Itoophiyaatti namoonni 230 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsanii jiru. Guyyoota lamaan darban keessatti qofa namoota 49 irratti mul'ateera jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa. Haalli kun weerarichi sadarkaa yaaddeessaarra jiraachuu isaa mul'isas jedhan. Namoota vaayirasichaan qabaman 365 keessa namoonni 56 seenaa imala alaa fi tuttuqqaa kanneen hin qabne ta'uu Daayirektarri olaanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaataan ibsanii jiru. Namoota kanneen keessaa 48 magaalaa Finfinnee keessatti kan argaman waan ta'eef hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu akka qaban dubbatanii jiru. Namoota seenaa imalaa hin qabne keessaa namoonni 45 magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Lidataatti kan argaman ta'uu ibsamee jira. Kutaa magaalichaatti namoonni 32 tuttuqqaa nama tokkoon qabamuu isaanii Dr. Eebbaan himanii jiru. Kun ammoo tatamsa'ina vaayirasichaa hanga ariifataa akka ta'u kan mul'isu jedhan Dr. Eebbaan. Buufata poolisiitii tuttuqqaan nama tokkoon namoonni 66 vaayirasichaan qabamuu isaaniis ibsamee jira. Magaalaa Finfinnee gabaa maarkaattoottis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaa dhufuu hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaan ibsanii jiru. Magaalichatti hojii sakatta'iinsa manarraa marsaa lammaffaa taasifamaa jiruun namoonni seenaa imalaa fi tuttuqqaa hin qabne ergama argaman jiraachuu Dr. Yohaannis irra deebiin himanii jiru. Haalli amma mul'ataa jiru haalaa yaaddeessaa ta'us eeranii jiru. Weerarri vaayirasii hanga ammaatti bulchiinsa magaalota lamaa fi naannolee 7 keessatti mul'achuu isaa ibsa kennameen eeramee jira. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin lammiileen miliyoona 60 ol rakkoo hamaaf saaxilamuu baankiin addunyaa beeksise.
sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni miliyoona 60 ol rakkoo hammaataaf saaxilamuu akka danda'an baankiin addunyaa hubachiiseeti jira. Pirezidaantiin baankii addunyaa Deevid Maalpaas akka jedhanitti weerarri vaayirasii koronaa diinagdee biyyoota hedduu haalaan miidhaa jira jedhan. Sababa kanaan namoonni hedduun hojii dhabdummaaf saaxilamaniiru. Haalli kun lammiilee biyyoota guddinarra jiran daran miidhaa jiraachuus ibsaniit jiru. Bara kana guddina diinagdee addunyaa 5 kan hir'isaa ta'uu pirezidaantichi himaniit jiru. Baankiin addunyaa biyyoota hiyyeeyyiif doolaara biiliyoona 160 bifa deeggarsaa fi liqiin dhala xiqqaan dhiyeessuu isaa Deevid Maalpaas himaniit jiru. Haa ta'uutii deeggarsii fi liqaan furmaata mitis jedhan. Akka ulaagaa baankii addunyaatti galiin nama tokko guyyatti doolaara 1.9 gadi yoo ta'e hiyyummaa hammaataa keessa jiraachuu ibsa jedhameet jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.